Okay. Waa'ee compoundoota asiidii jalatti argamna ammalleedha. Gilgaala sadi tuqaa takka lama kan jedhu kana xiqqoo isiniif irraa hojjechuudhaaf yaaleetiin ture. Mee irra deebi'eetiin asumarraa isiniif kaasa kutaa kurnaffaa jechuudha. Kutaa saglaffaa isa saglaffaa jedhamu xumurree jira amma kutaatti aanu jechuudha. Ayoonota asiidonni armaan gaditti tarreeffaman bishaan keessatti yommuu bulbulaman uumaman barreessi jedha. Asitti fakkeenyaaf inni kun jechuudha. HNO3 qaba yeroo bishaan keessatti bulbulamu maal ta'a kan jedhu maal goonee barreessina HNO3 plus H2O bishaan gaa'ii isaan kun lamee yeroo walitti bulbulaman hydrogeniin plusidha qaba. NO3 ammoo walumarrattuu negatiiva qabdi. Ganaa dhufee akkam ta'a? Inni hydrogenii ta'e kuni dhufeet asirratti dabalamaa jechuudha. Yeroo dabalamu wanni uumamu firiiwwan jechuudha yookiin productiin uumamu maali? H3O ta'a. Hydrogeniin habbaan lama ture gaafa tokko irratti dabalamu dhaqee asirratti sadi ta'a plus NO3. Kanaaf ayooniin yeroo nitric acidiin kun bishaan keessatti yommuu dabalamu uumamu ayoonii kamii kan jedhu NO3 kana nitrate kan inni kanaatu uumamaa jechuudha. Kanaatu uumamaa jennaan. Ayooniin inni itti aanu kan lammaffaadha jechuudha. Waa'ee sulfuric acidiiti. Sulfuric acidiinis akkuma kana taha H2O dhaatu jira plus H2SO4. Gaafa kun lamee waliin nyaatu asirra ayooniin hydrogenii inni jalqabaa kuni dhufeet asirra dhufee dabalama. Dhufee asitti dabalama jechuudha. SO4 irraa achi ba'a. Yommuu asirra dabalamu maal taare H hydrogen lama ture meeqa ta'a? 3O plus kun yeroo walitti dabalamu jechuudha. H3O plus SO4. SO4. Bakka. Kana uumamaa jechuudha. Kanaaf ayoonii maaltu gad lakkifame? Ayoonii saalfeetiitu gad lakkifame jedha. Ayoonii kamtu gadi lakkifame kan jedhu ayoonii saalfeetii jennaan. Inni caadhaa hydrogen chlorate. Hydrogen chlorate kan jedhu kuni yeroo bishaan wajjin walitti dabalamu maaltu uumama kan jedhu H2O plus HClO4 chlorate kan jedhu kana jechuudha. Kanaaf hydrogen ittiin dhuftee asirra dabalamti. Gaafa dabalamtu akkuma isa jalqabaa H3O plus CO4 kun dhufa jechuudha. ClO4 bakka akkanatti uumamaa jechuudha. Kana uumamaa jechuudha. Chlorate kan jedhu kanaatu irraa achi bahaa jechuun irraa nuuf galaa jechuudha. Inni itti aanu waa'ee yaaliiti kuni. Waa'ee yaaliiti. Yaalii gaa bal'inaan kitaaba keessanirraa dubbistanii sila waa'ee yaaliiwwan gaggeeffamu hubannoo keessaniif isiniif dabalaa rakkoon qabu jechuudha. Inni itti aanu firii wal nyaatinsa armaan gadii xumuriidha. Firii wal nyaatinsa armaan gadii xumuri. Iron plus dihydrogen sulfate or sulfuric acid kana xumuriidha. Maal ta'a? Ironiin kuni bakka kanatti bakka kana jechuudha. Wanni inni qabu plus charge qaba. Chargein inni qabu plusidha. Plus jennaan. Asitti hydrogeniin plus qaba. SO4 negative qabdi. Kana booda plusin SO4 dha wajji walitti dabalama. SO4 kana wajji. San booda maal taaree iddoo kanatti? Iddoon kun maal taha? Iron
sulfate. Iron sulfate ta'a jechuudha. Plus hydrogenittiin tuni dhuftee asirra barreeffamti. Bakka. Iron sulfate plus H2. Kana uumamaa jechuudha. Ammas asitti inni baadhaatis maali qabaa? Hydrogenin plusidha qabaa, chlorinin negatiiva qabaa, calciumin plusidha qabaa, carbonate kan jedhu negatiiva qabaa. Kana booda inni plus qabu dhufeeti isa negatiiva qabu kana wajjin walitti dabalama. Yeroo walitti dabalamu bakka kanatti wanni uumamu H2CO3 carbonic acid waan jedhamu uumamu. Plus nagama eenyuuf kanaafi kanaatu hafe. Maal jennaan asitti calcium isa kana jechuudha plus calcium chloride. Bakka kanatti ka uumamu kana bakka kanatti ammoo ka uumamu kana jechuudha. Calcium dihydrogen lakkoofsi lama di jedhamti dihydrogen carbonate jennee dubbisuu dandeenya. Kan ammoo calcium chloride jechuun ni dandeenya jechuudha. Firiin uumamu kana fakkaata. Bakka kanatti gaa kuni aada plus akkasinitti hin fakkaanne aada jechuudha. Gaafiin caa sulfuric acid fi calcium bicarbonate yoo wal nyaatu maaltu uumamaa jechuudha jira. Asitti hydrogenin plusidha qabaa, SCO4 tuni negative qabdi. Calciumin duraa kuni positive qabaa, SCO3 tuni immoo negative qabdi. Kana booda inni positive qabu kuni directly dhufee kana wajjin isa negative qabu wajjin wal nyaata. Inni kunis dhufee kana wajjin wal nyaata. Kana booda maaliif maaltu uumama? Calcium carbonates, calcium sulfate, plus bakka kanatti ammoo carbonic acid uumama. Carbonic acid uumama jechuudha. Kanaaf compound bakka kanatti uumamu calcium carbonate fi carbonic acid uumama jechuudha. Gaafii yookiin ajaja itti aanu irratti waa'ee beeziti. Maturee waa'ee beezii jira. Waa'ee beezota irraa itti isiniif aansa. Beezonni garee compoundota asidii wajjin wal nyaachuun maal ta'a? Beezonni garee compoundota asidii wajjin wal nyaachuun asidicha hin baabsanidha jedha. Jechuun beez ida'uu acid. Beezin asidii wajjin wal nyaatu maal nu kanna? Ashaboodha. Ashaboo fi bishaan nu kanna. Ashaboon asitti uumame kuni ni hin baabsame jechuudha. Asidummaan ni bade, beezummaanis ni bade. Kanaaf beezii fi asidii yoo walitti dabalamu wal nyaatinsa hin baabsaa uumuudhaan ashaboon uumama. Ashaboo fi bishaan uumama jechuudha sirraan wala. Wal nyaatinsa hin baabsaa kana keessatti ashaboo fi bishaantu uumama jedha. Yes, akkuma namni isin agarsiise. Ashaboo jechuun maal akka ta'e mata duree kanatti aanu keessatti ni baratta jedha. Yes, ashaboon compound inorganikii ta'e kan waa'ee compoundota inorganikiidha kan sababa wal nyaatinsa asidii fi beeziin uumamuu danda'udha. Beezotni dandeettii bulbulamuu garaa qabu. Yeroo bulbullu bishaan keessatti yeroo bulbullu beezota dandeettiin bulbulamuu isaanii garaagarummaa qaba. Kaan dafee bulbulama, kaan suuta bulbulama. Beezotni bishaan keessatti bulbulaman alkaalii jedhamu. Kanneen bishaan keessatti bulbulamu maal jedhama? Alkaalii jedhama. Fakkeenyaaf sodium hydroxide. Bakka kanatti OH maali?
iddoo kanatti sorry bakka kanatti OH'n beezummaa agarsiisti. Bakka kana OH jira, OH jira, OH jira. Compoundin OH'n keessatti argamu beezidha. Sodium hydroxide, OH jechuun hydroxide jechuudha. Sodium hydroxide Na kuni sodiumidha, sodium hydroxide, K'n potassiumidha, potassium hydroxide, calcium hydroxide akkana jennaan. Alkaalonni yommuu bishaan keessatti bulbulaman ayonii hydroxide gadi lakkisu jedha. Alkaalota jechuun beezota. Beezonni yommuu bishaan keessatti bulbulaman maal gadi lakkisuu isin jedhame OH dha gadi lakkisa. Kana qaban. Asiidii keessatti hydrogenii gadi lakkifamaa jechaa turre. Beezii keessatti garuu OH tu gadi lakkifamaa jechuudha. Fakkeenyaaf sodium hydroxidein bishaan keessatti yommuu bulbulamu ayonii sodiumii fi ayonii hydroxide ti akka wal nyaatinsa armaan gaditti diigamaa jedha. Kuno sodium hydroxide beezidha yommuu bishaan keessa bulbulamu. Yommuu bulbulamu sodium ion fi OH dha. Amma compound kana keessatti OH be. OH be jechuun compoundichi alkaalii jedhama yookiin beezidha jennaani jechuudha. Diigama sodium hydroxide irratti fakkiilee armaan gadii kana arguu ni dandeessu. Fakkiin kuno bulbulamuusaa. Bulbulamee eegasii kuno la compoundin kun uumamuusaa. Kuni maali? Asitti inni kuni kan waliin jiru kuni OH dha. OH. Durarratti OH miti. Sorry. Inni kuni sodium OH dha. Gaafa bulbulamu sodium kun akkatti irraa qobabbee. Sodium. Garuu inni kuni halluu lama qabu kun maali jennaan OH dha jechuudha. Inni kophaa kun maali? Sodium dha. Sodium plus. Kun ammoo OH minus. Kana akka. Akkanatti addaan baba'aa jechuudha. Ammonium yommuu bishaan keessatti bulbulamu ammoniumii haala wal nyaatinsa armaan gaditti agarsiifameen OH uumaa jedha. Ammonia jechuun kana compoundin ammoniaadha. NH3 ammonia jennaan. Compoundin ammonia kuni yommuu bishaan keessatti bulbulamu akkamitti OH uuma? Ammonium hydroxide akkamitti uuma? Kan jedhu asitti kuno nuuf kaa'ee jira. Maal godhe ammoniaan dhufeeti H2O dha wajjin nyaati. Sana booda ammoniaan maal qaba? Plus qaba. Iddoo kanatti waan beekamu qaba. Iddoo kanatti jechuudha. Wanni jiru NH3 plus dha qabdi. H2O kun immoo bakka lamatti addaan ba'a. Hydrogen plus akkasuma OH minus ta'a. H2O kun. Garuu inni kun maal qaba? Amma hydrogeniin tokkicha kun dhufee asirra dabalameet OH'n tun kophatti irraachi baati. Look, OH'n irraachi baati jechuudha. Because bakka kanatti hydrogeniin dhufeeti eessarra asirra dabalamaa jechuudha. Gidee dabalamu kuno kana uumamaa jechuudha. Ammoniyaadhaa fi OH adda bahee jechuudha. Akkanatti addaan baha. Ammoniyaan gizee bishaan keessatti bulbulamu OH gadi lakkisaa jechuudha. Okay. Kanaafuu ammoniumiin maalidha? So ammoniyaadhaan maal jechuu dandeenya? Waan OH gadi lakkisuu danda'uuf maal jennaani? Beezidha jennaan. Akkuma wal nyaatinsaawwan armaan olii irraa hubannutti bulbula bishaanii sodium hydroxide fi ammoniyaa keessaa ayonii hydroxide tu jira jedhe. Bulbula isaan kana lameen keessa maaltu jira? Hydroxide OH. Isaan kana lameen keessa OH jira jedhe. Kanaafuu beeziin bishaan keessatti bulbulamu kamiyyuu ayonota maalii qaba? Ayonota hydroxide gadi lakkisaa jechuudha. Sababni amaloota beezota
kan akka muculuqummaa fi hadhaa'ummaa beezotaa jiraachuu ayoonota haayidrooksaayidiitiin beeknaa jechuudha. Amaloota beezotaa keessaa yoo harkaan qabatan ni muculuqa. Dhandhamni isaa garuu hadhaa'aadha. Kuni maaliin beekama? OH'nis ayooniin OH keessa jiraachuu agarsiisa jechuudha. Alkaaloonni beekamoo tokko tokko laaboraatoorii keessatti fayyadan kanneen akka soodiyeem haayidrooksayid, potaassiyeem haayidrooksayidii akka fakkii armaan gadiitti kaa'amanii jiru jedha. Amma bakka kanatti koompaawundiin kana fakkaatu kun maali? Soodiyeem haayidrooksayidii jennaan. Koompaawundiin kana fakkaatu maali? Potaassiyeem haayidrooksayidii jechuudha. Potaassiyeem haayidrooksayid kutaa laaboraatoorii keessatti kun akkana qophaa'uu danda'an. Gilgaala 3.12 keessa maaltu 3.14 kana keessa maaltu jira? Beezotni armaan gadii bishaan keessatti yommuu bulbulaman ayoonota itti diigaman agarsiisa jedha. Inni kuni yommuu diigamu bishaan keessatti yommuu diigamu kun akkamitti adda ba'a? Potassium plus OH. Potassium inni da'uudha qaba, OH negatiiva qabdi. Akkanatti adda ba'a. Inni kunoo maal akkamitti adda ba'a? Calcium plus qabdi plus jennaan OH qobatti. OH minus. Akkanatti adda baati jechuudha. Inni kunoo akkamitti adda ba'a? Barium plus OH. Akkanatti adda baati. Barium maal qaba? Plus qaba. OH maal qabdi? Negatiiva qabdi. Dan magnesium plus ida qaba. O plus tan OH. Bak isaan hundinuu maal galakkisu jiran? OH dha galakkisu jiran. Kanaaf beezonni armaan gadii hundinuu maal of keessaa qabu? OH of keessaa qabu. OH of keessaa qabaachuun isaanii maal ta'uu agarsiisa? Beezii ta'uu agarsiisa jechuudha. Amaloota beezota beekamoo. Amaloota beezota beekamoo. Amaloonni beezotaa beekamoon mee kan akkam faadha? Akkuma amalli asiidotaa ayoonota haayidroojinii irratti hundaa'u, amalli beezotaa immoo ayoonota haayidrooksayidii irratti hundaa'a jedha. Ayoonota haayidrooksayid OH irratti hundaa'a. Beezonni amaloota wal fakkaatan tokko tokko ni jiru. Amaloota wal fakkaataa tokko tokkos ni qabu. Isaan keessaa muraasni beezotni dhandhama hadhaawaa qabu. Dhandhamni isaanii maali? Hadhaawaadha yoo dandamame jechuudha. Beezonni dhandhama hadhaawaa qabu. Beezota nyaataa fi dhugaatii adda addaa keessa jiran dhandhamuun ni danda'ama. Haa ta'u malee beezotni mana yaalii keessatti argaman balaa waan fidaniif dhandhamuun hin danda'amu. Sirri. Dhandhamtee arraba sirraa muruu danda'a. Muree arraba lafa kaa'uu danda'a waan ta'eef balaa waan geessisuu danda'uuf kan mana yaalii keessatti argamu dhandhamuun dhoorgaadha jechuudha. Amali lammaffaadhaan muculuquudha. Harkatti yeroo qaqqabannu ni mucucaata. Amala beezii isa lammaffaadha jechuudha. Beezonni yommuu qubaan sukkuuman harkaan qaqqabatan jechuudha ni muculuqu. Bulbuloota alkaalota harkaan tuquun balaa geessisuu danda'a. Sababni isaas bulbulli cunqoon beezota cimoo waan jedhamaniif nafa namaa gubuu waan danda'uufi. Beezonni maal? Cunqoo. Beezota cunqoo jechuun maali? Beezii bishaan waa xiqqoo of keessaa qabu jechuudha. Hammi bishaan beezii cunqoo keessatti argamu waa xiqqoo garuu beeziin irra cima irra hedduudha. Beezii cunqoo jennaan. Qaama namaa irratti yoo kan naqamu taate ni gubaa jechuudha. Kanaaf balaa geessisuu danda'a. Kanaafuu beezonni kamiyyuu laaboraatoorii keessatti harkaan tuttuquun dhoorgaadha jechuudha waan balaa cimaa geessisuu danda'uuf. Fakkeenya loomii fi saamunaa fa'aa jira. Loomii fi saamunaa. Muuxannoo qabdu irraa ka'uun loomiin akka dhangaggaa'u, saamunaan immoo akka muculuqu ni beektaa ta'a jedhe dhugaadha. Kana irraa ka'uun isa kamtu amala asiidii agarsiisa jettee yaadda? Kan amala beezii agarsiisu hoo kam sitti fakkaataa jedha. Amma bakka kanatti amaloota isaanii bira dhaquu qabna nuti. Dhangaggaa'uun maal agarsiisa? Dhangaggaa'uun maal agarsiisa jennaan? Asiidii agarsiisa. Asiidii agarsiisa.
Muculuquun saamunaan muculuquun oo maal agarsiisa? Beezii agarsiisa. Saabuna harkaa yoo qabatne dafeen muculuqaa beeziidha jechuudha. Asiidii yoo dhandhamnu ni dhangaggawaa asiidha jechuudha loomiin. Kanaaf akkanatti adda baasuu dandeenya jechuudha. Inni biraa bulbulli beezotaa halluu agarsiisota ni jijjiiruu jedha. Mee halluu akkam jijjiiran? Bulbulli beezotaa. Beezotni waraqaa litimasii diimaa waraqaa litimasii kan jedhamu diimaa gara maalitti gara cuquliisaatti jijjiiraa jiru warri beezii ta'an. Barattoota mee fakkii akka armaan gadiitti aabaa fi caa armaan gadi hubadhaa ilaalaa jedha. Sana booda isaan keessaa isa kamtuu beeziidha yookiin immoo asiidiidha jettanii yaaddu. Maaliif? Gareen erga irratti mari'attanii booda barsiisaa yookiin barsiistuu keessaniif gabaasaa jedha. Meegaa ilaallu. Waraqaa litimasii cuquliisa waraqattiin cuquliisa fuudhee burtukaana keessa kaa'e xuuxxoo keessa kaa'e laal waraqattii kun ni agartan cuquliisa gaafa burtukaana keessa taatu maal taati halluu diimaa ti jijjiiramte waraqaa cuquliisa fuudhee ammallee bishaan wayii keemikaala wayii keessa kaa'e wantattiin maal taate ammallee diimaadha taate. Diimtuu fuudhee bishaan keessa kaa'ee maal ta'e diimaa gaafa kaa'u cuquliisa ta'e. Cuquliisa ta'ee jechuudha. Kuni cuquliisa gara diimaa jennaan maal jechuudha? Asiidiidha jechuudha. Cuquliisa fuunee ammas keessa keenye bulbulli kun gara diimaatti jijjiire maal kunilleen asiidiidha jechuudha. Fuunee diimaa bishaan kana keessa keenye cuquliisa ta'e. Kuni maali? Beeziidha jechuudha. Kanaaf waraqaa agarsiisu waraqaa litimasii kan jedhaman beezonni gara maali jijjiiru? Gara cuquliisaatti. Asiidonni noo gara diimaatti. Kana jechuudha asirraa hubannaa jechuudha. Beezonni waraqaa litimasii gara cuquliisaatti jijjiira. Asiidonni garuu gara diimaatti jijjiiru. Baay'ee gaarii. Gaafii afuraffaati. Beezotni yommuu bishaan keessatti bulbulaman ayoonii haayidrooksayidii kennuu jedhe. Yes. Beezonni yommuu bishaan keessatti bulbulaman ayoonii maali kennu? Ayoonii haayidrooksayidii kennu. Sirriidha. Asiidotaa fi beezota moggaasuu foormulaa isaanii barreessuu jedha. Mee haa ilaallu. Asiidota moggaasuu jedha. Moggaasni maqaa asiidotaa yommuu bishaan keessatti bulbulaman ayoonii kennan irratti hundaa'a. Yoo bishaan keessatti gizee bulbullu ayooniin isaan kennan suni maqaa isaan kennan san irratti hundoonee maqaa moggaasni. Asiidotni hamma ayoonii qaban irratti hundaa'ee maqaa adda addaa qabu. Asiidonni anaayoonii tokkoo fi haayidroojinii tokko qofa qaban asiidii atam gosa lamee jedhama. Anaayooniin kun maqaan isaanii yidiidhaan xumurama jedha. Fakkeenyaaf kilooriinii negatiiva qabdi ayoonii kilooraayidii jedhama. Laal kilooriiniin kilooraayidii jedhama. Amma isaan kana yoo moggaasnu haayidroo qaba jedha. Maal keessatti HCl yoo bira fakkeenyaaf HCl haayidroojinii fi kilooriin of keessaa qaba. Kanaaf maqaan asiidichaa haayidroo kiloorik asiidii dhahayaa jedhe. Kompoondoota asiidii walxaxaa keessatti oksijiiniin ni jira. Asiidota kanneeniif seerotni salphaan isaan ittiin moggaafaman hedduudha. Fakkeenyaaf kana fudhannee ayoonota atan baay'ee ayoonii eetii kenninaaf ayoonota atan baay'eedhaaf dhaan xumuramu asiidiidhaaf iik fayyadamna jedha. Fakkeenyaaf look NO3 jiras NO3 ayoonota atan baay'eeniin amma eetiidha maqaan inni qabu san maali jijjiirraa gara iik haayidroojin naayitireet jenna. Fakkeenyaaf sila haayidroojin naayitireet garuu gizee asiidii keessa maal godhuu dandeenya? Naayitiriik asiidii jennaan jechuudha. Iik kajaa'amu jijjiirraa jechuudha.
Kanaaf ioniin NO3 nitrate dha ture gana maal ta'a nitric acid ta'a jechuudha. Kuni kan ionota tan baay'eeti. Iononni atan baay'ee ionii AT qaban irraa oksijiinii tokkoon kan hanqatu yoo ta'e AT irraa oksijiinii tokkoon kan hanqatu yoo ta'e asiidichi dhuma irratti asii dabalata jedhamu qabaata. Fakkeenyaaf look nitrous ionii NO2 waan ta'eef nitrayitii dha. Nitrayitiin maal jijjiirama nitrous NO3 dha. Oksijiinii tokkoon hanqata. Maqaan asiidichaa maal ta'a nitrous acidii ta'a. Yoo tokkoon hanqatu taate nitrate tokkoon hanqatu taate nitrate jechuun NO3 dha. NO3 tana yoonii fi tokkoon hanqatee NO2 yoo ta'e nitrate ka ture nitrayitii ta'a. Nitrayitii ta'a. Eetiidha asitti gara yitiitti jijjiirama. Nitrayitiin asidii keessa gisee dhufu garuu maal ta'a nitrous ta'a. Nitric ka ture gara nitrousitti jijjiirama. Nitrous acidii jennaan jechuudha. Nitrous acidii. Gabatee 3.4 ayonota maqaa formula asiidotaa fi maqaa asiidota muraasa kan agarsiisu jedha. Fakkeenya ayonii jedha. Anayonii jechuun negatiiva, kaataayoniin pozitiiva. Anayon jechuun waan negatiiva qabu jechuudha. Anayonii jechuun ayoniin isaa yookiin chaarjiin isaa negatiiva ka ta'e jechuudha. Fakkeenya kilooriin negatiiva qaba. Maqaan isaa maal ta'a? Ayonii kilooraayidii jennaan. Ayonii kilooraayidii, ayonii biroomaayidii, ayonii kaarbooneetii, AT. Maaliif CO3 jiras? Tokkoon irra taasitti immoo osoo sadii ta'e AT ta'a nitrate jennaanii garuu lama waan ta'uuf nitrayitii ta'a jennaanii. Asitti immoo sadii waan ta'eef AT goona nitrate. Kunillee sadii salfaayitii ta'a. Maaliif salfeetiin afurii waan ta'eef? Salfeetiin afurii waan ta'eef maal jennaanii? Sorry. Okay, dhiifama. Maal jennaanii maqaa moggaasu kana keessatti jechuudha. Yoonii fi S'in sadi taate salfaayitii ta'a. Yoo afur taate immoo nitrate jennaan jechuudha. Garuu gisee asidii bira dhufan maal ta'a kun? Ayidii kajuu gara maalitti iik. Hydrochloric. Chloride ka ture chloric. Bromide ka ture bromic. Look, iik xumuradata. Carbonate carbonic. Nitrite nitrous. Yiti yote AS dabalata. AT yote iki dabalata lal. Nitrate nitric. Nitrite da asitti. Niti want of as nitrous acid. AT want of ik nitric. Wayim salfeetii ka jedhu sulfuric acid jennee moggaasnaa jechuudha. Bifa kana moggaafama maqaa asidii jechuudha. Kunneen asiidota maqaan isaanii yeroo moggaafamu akkama moggaasnaa kana moggaasnaa jechuudha. Beezota moggaasuu jedhama. Beezota asiidota kun asiidota yommuu ta'u beezota moggaasuu. Beezonni cimoon ayonii atom baay'ee hydroxide of keessaa qabu. Ayonii atom baay'ee hydroxide of keessaa qabu. Kanaafuu beezonni cimoon seerota maqaa compoundota ayonaawaa ittiin moggaafaman hordofuu jedha. Fakkeenya sodium hydroxide, potassium hydroxide. Akkuma jalqaba isiniin jedhe beezonni maal qaban jenne OH maal jedhamtire hydroxide. Bakka sodium hydroxide, potassium hydroxide akkana jennaan jechuudha. Bakka kanatti maqaa asiidotaa fi beezota armaan gadii moggaasi jedha. Amma as keessa maaltu jira mee A kana keessa? A keessa maaltu jira? Hydrogenii jira. Kanaafuu OH waan hin jirreef asiididha kun. As OH jira beezidha. Asis OH jira beezi. As OH hin jirtu hydrogenii jira asiidii. Asoo OH jira beezidha. Kuni asiididha. Kuni beezidha. Sababni isaa OH waan qabuuf kunillee beezidha. OH qaba. Kunillee asiididha. Kun ammoo beezidha. Maaliif OH keessatti argu jira waan ta'eef. Eega kanatti adda baafanne maqaa isaanii moggaasuu jedha.
kuni baay'inni isaa meeqa elementi abbaa lama hydrogen fluoride jennaan abbaa lama waan ta'eef compound tokko yoo baay'inni isaa lama ta'e yidii xumuraa qaba hydrogen jettan hydrogen fluoride hydrogen fluoride jennaan hydrogen fluoride yidii jechuu qaba jechuudha kana moggaasna ban calcium hydroxide calcium hydroxide calcium hydroxide jennaan can magnesium hydroxide magnesium hydroxide magnesium hydroxide jennaan magnesium hydroxide caala jechuudha dan phosphoric acid ta'a phosphoric acid jennaan lammaf ammonium hydroxide jedhama NH4 ammonia dha ammonium OH mal hydroxide yamti ammonium hydroxide sorry mal jennan kana ammonium hydroxide makasa kana moggaafatan kuno ammonium hydroxide kanaaf beezonni maal qabani OH da OH maal jedhama hydroxide jedhama jechuudha hydroxide jedhama jechuudha inni itti aanu agarsiisota asiidii beezii iskeelii pH irratti agarsiistonni asiidii beezii iskeelii pH irratti agarsiisota asiidii beezii olaallu agarsiistonni maal qaban okay pHin gatii iskeelii pH da bulbula asiidii beezummaa kan gargar baastudha agarsiistonni wantoota bulbuloota asiidoo yookiin beezoo keessatti halluun isaanii jijjiiramuudha jijjiirama halluu agarsiistota irratti fidaniin jijjiirama halluu agarsiistotni irratti fidaniin beezonni fi asiidootni adda ba'uun beekamuu danda'a jedha agarsiistotni beekamoon yeroo baay'ee mana yaalii keessatti argaman waraqaa litimasii diimaa fi cuquliisa feenol fitaaliinii mittaayinii burtukaanawaa fi kan kana fakkaatanidha jedha jijjiiramni halluu isaan agarsiisan akka gabatee 3.5 armaan gadii keessatti ibsameera jedha gabatee 3.5 jijjiirama halluu agarsiiftonni bulbula asiidii fi beezii keessatti qaban mee haa ilaallu haya mee yoo ni fi ilaallugaa akaakuu agarsiisota litimasii diimaan ni jira litimasii cuquleessa kan jedhamu ni jira feenol fitraa
Liinii kan jedhamus ni jira, mittaayiliin burtukaanawaa kan jedhamu jira. Waraqaa asiidii fi beezii baastu. Halluun jalqaba bulbulichaa diima ture. Kan bulbula kanaati cuquliisa halluu dhabeessa ture burtukaanawaadha. Halluu isaaniiti immoo. Kana booda halluu agarsiisota saniiti. Jijjiirama halluu bulbula asiidii keessatti gaafa waraqattii diimaa tan fuunee as keessa keenya bulbula asiidii keessa gizee keenyu diimaadha ture jijjiirama hin fidu. Diimaadha asittis diimuma. Laal asiidii keessatti beekaa bulbula asiidii keessatti diimaan diimuma ta'a jedha. Fuuteeti cuquliisa kana waraqaa cuquliisa fuutee bulbula asiidii keessa. Waraqaan cuquliisa gara maalitti jijjiiramte? Gara diimaa jijjiiramte. Cuquliisa gara maalitti jijjiirachuudha? Gara diimaa jijjiiraa jechuudha. Waraqattii feenol fitaaliinii jedhamtu halluu dhabeessa tana fuuneet asiidii keessa keenya jijjiirama hin fidu. Waraqaan feenol fitaaliinii jedhamtu asiidii keessatti isinis halluu dhabeessa turte asiidii keessatti illee halluu hin uummattu jechuudha. Halluu hin jijjiirtu. Halluu dhabeessumaa jechuudha. Mittaayiliin burtukaanawaa halluu burtukaanawaa fuuneeti asiidii keessa keenya. Burtukaanawaan gara maalitti jijjiirama? Gara diimaatti jijjiirama jechuudha. Kanaaf asiidonni bulbula feenol fitaaliiniidhaan alatti gara maalitti jijjiira jechuudha? Gara diimaatti jijjiiraa jechuudha. Asirra nuu gala. Gara halluu bulbula as beezii keessatti yoo laalleewu diimaa fuuneeti bulbula beezii keessa keenya cuquliisa taati laal. Diimaan beezii keessa maal ta'a? Ni cuquliisa haa jechuudha. Diimaa gara cuquliisa jijjiiraa jechuun nu gala. Halluu cuquliisa gaafa bulbula beezii keessa keenyu cuquliisuma ta'e halluun hin jijjiiramne. Cuquliisuma jechuudha. Gaafa fuunee feenol fitaaliinii as keessa jijjiirama dhabe kana asiidii keessa jijjiirama dhabe kana fuunee gaafa bulbula beezii keessa keenyu pink halluu pink jedhamtu nu fiddi. Pink jechuun cuquliisas miti halluu pinkiidha dhiyaatu. Fakkeenya diimaas miti cuquliisas miti jiddu galeessa san jechuudha. Burtukaana fuunee halluu burtukaanaa fuunee gaafa beezii keessa keenyu keelloo ta'e jechuudha. Keelloo ta'a. Kanaaf halluu kana wajjin asiidota keessatti beezota keessatti halluun isaanii maal akka ta'u qixa sirriitti ilaaltanii sammuu qabachuu isinirraa eegama jechuudha. Gaafiin biraa Gilgaala 3.16. Gilgaalli 3.16 gabatee 3.5 armaan olii irratti hundaa'uun agarsiistotaa fi jijjiirama halluu mul'ate ilaaluun fakkii 3.18 armaan gadii asiidii yookiin immoo beezii ta'uu isaanii adda baasaa jedha. Amma asitti halluun fakkeenya kuni mittaayiliin burtukaanawaadha. Kun immoo diimaadha. Kuni keelloodha. Kuni feenol fitaaliinii halluu dhabeessa teessanii. Kuni halluu dhabeessa bishaaniiti. Kun immoo piinki seenu sana. Kanaaf jijjiirama halluu agarsiisota mittaayiliin burtukaanawaa fi feenol fitaaliinii asiidii fi beezii keessatti maal fakkaatu? Amma akkuma asitti dubbannee jiru kana. Feenol fitaaliiniin asiidii keessatti hin jijjiiramu. Garuu beezii kee piinki ta'e. Piinkiin maali? Beeziidha jennaan. Halluu feenol fitaaliinii piinki keessatti beeziidha ta'a. Kuni jijjiirama halluu kan hin qabnedha. Diimaan asiidiidha asitti. Amma kuni beeziidha. Beeziidha inni kuni. Inni kuni asiididha. Inni kunis beeziidha. Inni kun ammoo asiididha. Inni kunis halluu dhabeessa ta'ee asiidii keessatti ammoo halluu dhabeessi jijjiirama kan hin finne diimaadha. Cuquliisi jijjiirama hin fidu. Kanaaf maal jenneen bira darbuu dandeenya isa kanaati beezii keessatti halluu dhabeessaa jechuudha. Amaloota asiidota fi beezota qorachuu jedha. Kuni mala yaaliitiin gargaaramuu ni danda'ama. Malli salphaan asiidota beezota irraa addaan baasuuf gargaaru agarsiistota asiidii beeziitti fayyadamuudha. Maal waraqaalee amma dubbanne kana waraqaalee timasii diimaa, waraqaalee timasii cuquliisa, feenol fitaaliinii, ammas halluu burtukaanawaa mittaayiliinii burtukaanawaa kanatti gargaaramuudhaan asiidii fi beezii gargar baasuu dandeenya jechuudha. Agarsiistotni asiidii beezii bulbuloota asiidii fi beezii keessatti halluu garaagaraa ta'e waan agarsiisaniif kunis. Kanaaf yaaliidhaan gargaaramtee yaaliidhaan
mirkaneeffachuu ni dandeessa jechuu kana. Inni itti aanu waa'ee agarsiisota naannootti argaman fayyadamuudhaan qorachuudha. Kanallee qorannoo irra gaggeessuu dandeessanii. Agarsiisota wantoota naannoo keenyatti argaman kanneen akka hundee, baala, daraaraa biqiltootaa fi kan kana fakkaatan irraa qopheessuun ni danda'ama. Fakkeenyaaf raafuu diimaa, ama qaxisa yookiin siddisa, hundee diimaa, dinnicha, baala shaayii fi kan kana fakkaatanidha. Fakkii 3.19 ilaalee jira. Raafuu diimaa irraa agarsiistuu hojjechuudhaaf jalqaba raafuu diimaa affeeluun ni cuunfuudha jedha. Cuunfitee booda immoo yaaliidha gaawwan. Kun yaaliidhaan mana keessanitti teessanii yaaliidhaan waan bira ga'uu dandeessanidha. Yaaliidha kuni yaaliigaa isinuma biraan dabarsa. Kabiraa of eeggannoo yommuu asiidotaa fi beezota hojjetan godhamuu qabu. Yeroo asiidii hojjennu, yeroo beezii hojjennu of eeggannoo nuti godhuu qabnu. Of eeggannoo akkamii? Asiidotni fi beezonni akkuma faayidaa qaban of eeggannoodhaan yoo hin fayyadamne ta'e miidhaas ni qabu jedha. Sababni isaas asiidotni fi beezonni cimoon amala gubinsaa waan qabaniif, amala waa gubuu waan qabaniif jecha of eeggannoodhaan hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Asiidotni fi beezonni cimoon qaama namaa huccuu, meeshaalee adda addaa fi wantoota biroo irratti yoo faca'an ni gubuu jedha. Kanaafuu asiidotni fi beezota of eeggannoo cimaan fayyadamuun barbaachisaadha. Kabiraa iskeelii pH'ti. Iskeelii pH. pH'n safara asiidummaa fi beezummaa bulbulootaati. pH'n maali? Gatiin pH'dha safara asiidummaa fi beezummaa bulbulootaati. Gatiin jechi pH jedhu kun jecha Jarmanii kan hiikkaan isaa cimina asiidii jedhu irraa dhufeedha jedha. Cimina asiidii jedhu irraa dhufe pH kan jedhamuun. Iskeeliin pH takka hanga 14tti deema. Fakkii armaan gadii irraa ilaaluudhaan hubachuun ni danda'ama jedha. Fakkiin kunoo fakkiin pH iskeeliidha kana fakkaata. Yes. Amma pH iskeeliin takka hanga meeqa deemee jira kunoo takka hanga 14tti. Takka hanga 7 iddoon kun jechuudha bulbula maalii jedhama? Bulbula asiidawaa jedha. Tokko hanga meeqa hanga 7. 7 mataarraan ammoo 7 mataarraan maal jedhama? Hin baabsawaa jedhama akkuma agartan. Kabiraa 7 hanga 14. 7 hanga 14 maal jedhama? Bulbula alkaalaayinii jedhama. Bulbula beezii jechuudha. Bulbula beezii jennaan. Kanaaf gatiin pH waan tokko yoo 7 gadi ta'e asiidii of keessaa qabaa jechuudha. Gatiin bulbula bishaan tokko pH'n isaa bishaan haayilaandii ni firaani qaba. pH'n isaa 7 mataarra yoo ta'e asiidiis miti beeziis miti jechuu irraa hubanna. Garuu gatiin pH isaa yoo 7 ol ta'e immoo maal jennaani? Maal jennaan jechuudha? Beeziidha jennaan jechuudha. Kanaaf asirratti isin dhaabbadha. Haga kutaatti aan walitti deebinutti. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.